Hordoftoonni Sinaaf Tube bakka nagaan dhuftanii har'a viidiyoo biroodhaa walitti deebineerra. Viidiyoo baay'ee gaarii ta'edha. Wantoonni nu barbaachisanii kireemii hojjechuuf jechuudha. Aannan paawudarii, roos waatarii, doovi kireemii yookiin sooftii kireemiinis ni ta'a, Nivea jechuudha. Waanuma isin bukkeetti argamu ni ta'a. Kireemii galgalaadha jechuudha kan irra funuuni. Baay'ee kireemii gaarii tokkodha. Ani waan dibadhee argeef isiniif sheer gochuuf inni har'a kan inni isiniif qabadhee dhufeefi haaluma argaa jirtan kanaan kunoo akkasitti qopheeffattu. Ani har'a kan hin fayyadamuuf jedhee dooviidha. Isin Nivea yoo qabaattanis ni ta'a. Roos waatarii isiniin jedheera. Aannan paawudarii ni qopheeffattu. Isaanii waan itti walitti maktan ni qopheeffattu. Haala salphaatiin kireemii baay'ee gaarii ta'e fuula keenyaaf kan gaarii ta'e kan fuula keenya hin miine jechuudha. Mana keenyatti godhachuu dandeenya. Isa jedhu warra isiniif qabadhee dhufe. Aannan irraa maankiyaa 3 qopheeffattu. Maankiyaa sukkaraa jechuudha. Maankiyaa 3 fudhattu jechuudha. Erga kanaa booda kireemii irraa immoo gimmaashuma qopheeffattanii gimmaasha maankiyaa sukkaraa jechuudha. Akkuma nan ilaalaa jirtan kana jechuudha haalli isaa. Sanaan booda roos waatarii immoo maankiyaa sukkaaraatti kan hin fayyadamu. Erga sana booda maankiyaa 2 fayyadamtan jechuudha roos waatarii. Sanaan booda waliin maktu jechuudha. Sirriitti waliin makuu qabdu akka wal fudhatuuf jechuudha. Erga sana booda meeshaa qodaa qopheeffattanii qodaatti naqattanii kaa'achuu dandeessanii. Qodaa qadaada qabu. Yoo bakka ho'aa jirtu taatanii dirqama firiijii keessa gochuu qabdanii. Yoo bakka dilalaa jiraattan immoo rakkoon qabu bakkee matatti yoo dhiistan jechuudha. Firiijii malee lafa yoo taa'es homaata bilaasha'uu hin danda'u. Yeroo 2, 3, 4 torbeedhaafis nu ga'uu danda'a jechuudha. Haala dibachaa isaatii dibannaa isaa gaafa dibachiifattan dirqama fuula keessan cheeggootanii kireemii biroo irratti dibachuun hin ta'u. Maafi jijjiirama isaa yookiin immoo faayidaa isa kanarraa argannu baruullee waan nu hin dandeessisneef dirqama fuula keessan dhiqattanii qofa dibachuu qabdu. Maafi kireemii yoo jalatti dibannee irratti kan dibannu taane tarii miidhoo biraan nurraan ga'uu danda'a. Kana waan ta'eef qofuma isaa dibannee ilaaluudha jechuudha. Cheeggochuudha nuuf ta'a fuula keenyaaf moo nuuf hin ta'u kan jedhu adda baafachuuf nu gargaara. Harka keessanittis dibachuu dandeessu. Galgala gaafa rafuuf jettan jechuudha. Karaa morma keessan gajjallaafaa dibachuu dandeessu. Dibattanii rafuu dandeessu. Waan namatti hin tolle illee miti. Baay'ee tokko namatti tola. Dibattanii rafuuf baay'ee waan isin jeequun qabu jechuudha. Bakka kireemii ma hundum baay'ee gogaa qaama keenyaaf waan gaarii ta'edha. Vitaaminii garaagaraa of keessaa qaba. Bakka baay'ee fuula keenyaaf gaariidha jechuudha. Akkuma ilaaltanii fuulli keenya akka baay'isee qulqullina isaa eeggatee akka turuufi jechuudha kan nu fayyaduufi.
xabaasaa yookiin immoo bigirii garaagaraas nurraa balleessuu fi baay'ee haalii qaba jechuudha. Kana fakkaata xumureeraa waan hordoftaniif galatooma. warra jaallattanii yoo jaallattan laayikii share godhaa, subscribe. Bye.